Hai hai akkam jirtan ijoollee biyya koo ijoollee saba koo nagaa keessanii nagaa kooti galata rabbii isinis nagaa akka taatan abdiin qabaa egaa maqaan koo Alamituun jedhama YouTubein kuni kan kooti jechuudha egaa YouTube kanarratti wantoota nama barsiisanii akkasuma nama bashannansiisan hojjechuudhaaf jechuudha kanaaf fakkeenya nyaatawwan adda addaa hojjechuu wajjin baranna jechuudha akkasuma gorsawwan adda addaa olii dabarsina kanaaf egaa YouTube kana subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaatii na jajjabeessaa isiniin jedha buleewwan koo kanaaf amma har'a nyaata tokko isinitti agarsiisuudhaaf egaa nyaanni kunis kuusharii jedhama kanaafu amma garuma nyaata isin agarsiisuutti deema kanaaf viidiyoon kun isinitti tole like godhaa isiniin jedha turtii gaarii egaa kuusharii hojjechuudhaaf ruuzii nu barbaachisa akkasuma immoo misira duudaa yookaan misira gurraacha jechuudha isa qopheeffannee bishaan ni danfisna jechuudha akkasuma bishaan kan ruuzaadhaafis akkasuma misiraadhaafis jechuudha san booda bishaan erga danfisne booda ruuza itti nanna xiqqoo soogiddaa fi zayita itti nanna jechuudha egaa san booda akkasuma pasta fi mokoronis iddoo tokkotti bilcheessina jechuudha. Egaa bilcheessine isaan hunduyyuu jechuudha. Ruuzi sirriitti akka hin bilchaanne jechuudha. Maaliif hagaan ta'u kana booda walitti manna pasta mokoronii akkasuma ruuza fi misira walitti maknee miksii goona jechuudha. San booda sannuud itti nu goona jechuudha. Sannuud daakamaa itti goona. akkasuma soogiddas laalle jechuudha irratti nanne jechuudha yoo qabaachuu baate jalqabas garuu yeroo bilchaatu san itti nannaayu yoo hanqate ta'e itti nanna jechuudha akkasuma olive oil yookaan zayituun isa jedhamu kunis bareeda jechuudha innis akka walitti hin qabannee fi akkasuma mi'aadhaafis akka ta'u sirriitti taafi eegasanii walitti makna jechuudha sirriitti erga walitti maknee booda akkasuma immoo wanti ittiin nyaatamu jira waan akka sugoo xiqqoo jechuudha innis inni barbaachisa jechuudha innis kan qophaa'u egaa shunkurtii xiqqoo muranne jechuudha san booda zayitiidhaan xiqqoo ishii erga xabbasneen booda osoo hin gurraachatin shunkurtiin osoo hin gurraachatin timaatimii itti nanne jechuudha timaatimii erga itti nanne timaatimiinis xiqqoo akka bilchaatu erga ta'e booda irraa baasna jechuudha soogidda itti goona soogidda xiqqoo itti goona akkasuma sannuud yookiin isa sannuuda daakamaa san itti goona jechuudha isattis xiqqoo akka mi'aadhaaf ta'uuf jechuudha san booda egaa kuusharii egaa walitti wanti itti nanne jechuudha waan akka haraaraa yookaan saanitti erga nam'e shunkurtii dhedheereffamee muramee ni xabbafama isa san gubbaarra nanne san booda isa kana daaknee itti nanne jechuudha timaatimii. Abootee dhagam.